obbo Abiyyi Ahmad warri hullameen waraana naannoo Tigraay hirrabbane fest waraana naannoo Oromiyaatiin aanfate shir haddadda dalagaa warra ture jechuudha. Warri shirra dalagaa ture kun deebi'amma naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay lola qara dhaaban irratti akka wal dhabanii lollisan akka dhaabamu kan barbaanne muummichi ministeeraa fa'aa ture jechuudha. Waan falmii gaafase godheef waan falmii san irratti hirmaateef jeneraal Biraanuu Juulaa bulii 7 bulii 8 haasa isa namni hin dhageenye du'uuf jiraachuu isa namni beeku hin jiru jechuudha. Kun jechuun maal yoo jettan jeneraal Saare Mokonninis nama qeeqa isa qabu akka inni itti dhaabamsiise nama agartan jedhee yaadda jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad shiriinni itti nama gataa ture shira wayyaanee jala bareen adeemsa wayyaanee kadura saniin akka yoo Oromoo itti qaamse akka yoo Oromoo itti dhabamsiise shira san hunda keessatti hirmaatee waan jiruuf waan akkana kan hunda raawwataa jira jechuudha. Pirezidaantii naannoo Amaaraa kennitti jeesse gaafa jeneraal Saare Mokonnon fajjeesse namoonni beektan jechuudha. Wanna kunarra deemtee warra sirra deebiteeti warri isa wali ka'uu jiru ifa ba'aa jira jechuudha. Osoo jeneraali Itamaajoor Soomiin jiruuti qaamni akka jeneraal Abaacaa Dabalee dubbii ma fakkaatee kaduraan osoo dhufaa jiru lol naannoo Tigraay irratti waan deemaa jiru himaa jiru hamma qaamanas ba'ee lola maantana haaraya geggeessuuf jiran kana hirra dubbataa jira jechuudha. Wanni kun hundi maal yoo jettan shira muummicha ministeeraatiin godhamaa jiru isaaf Haadirees Jaldeemtuun godhamaa jiru jechuudha. Addunyaanis ija qeeqaa eeggachaa jirti jechuudha mootummaa kana. Mootummaa kana adeemsisaatis akka Gaddaafiiti jechaa jiran. Qabamuun inni booda adeemsi akka inni dalagaa jiru adeemsa Gaddaafiiti jechaa jiran yaa Oromoo. Oromoo lolammaan tana naannoo Tigraay irratti eegale kana eegaluu hin qabdu. Irra hirmaachuu hin qabdu. Liyyuu naannoo Amaaraatiif liyyuu Oromiyaa liyyuu Soomalee Affaar Tadabuub hunda guuranii akka itti ergaa jiran ifa ba'aa jira jechuudha. Waraanni amma miliyoon takka ni leenjifanna miliyoon takka waraan miliyoon takka itti erguu dandeenya Abiyyi Ahmad dheengadda jedhe san hojiirra oolchaa jira jechuudha. Jedhisa san bakka hangaachaa jira jechuudha. Hakki kun biyyi tanaaf adeemsa hin ta'u biyyaaf furmaata hin ta'u. Waraanni achi deeme has deebi'aan jiru has deebi'es hiji qeeqa jalgalchanii jiran jechuudha. Maal yoo jette shakkii waan irraa qabaniif waraanni am qabamee harka warsanii jiru sun dhumu yoo dhumates fixuu dandeetti jechuudha Tigraay. Naannoon Tigraay waraan sanis fixuu dandeetti jechuudha. Waraan isa wanni fixuun isa danda'amtuuf mootummaan nama dhalataa naannoo Tigraay ta'e kasabaan Tigraay ta'e hagaran jiru hunda hidhaa jira. Maaliif yoo hidhu maaliif yoo dhiibbaa maqaa Tigraay maatii namirra geggeessu nutiin har'a jalgalee harka dhoofnuuf bora akka dhiibbaan nullee irra deebiteetiin yakkisan yoo Tigraay irraa fixatan yoo hamuwachuu danda'a waan taate akka nutti as deemanis beekuu namarra jiraata jechuudha. Yakki mootummaan raawwatamaa jiru kun ha mootummaan dalagamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Kan uummati Oromoo dur dhaabbachuu qaba. Uummati Oromoo mootummaa kanaaf sagalee ta'uu hin qabu. Guyyaa uummanni Tigraay hangootee na boonfanne jettu hadhichisiisu ni jira jechuudha. Ha fedhii hin qabnes ni jira jechuudha. Waraanni danaansan yoo sila mootummaa Itoophiyaa kan fedhii qabaate waraanni danaan sangartan san harkin kennu waan ture. Yakki waraana guddaa akkasii warra kennisiise yakka mootummaan kun dalagaa jiru. Nami karaa deemu fedhii isa mootummaa kana qabaataa deemaa hin jiru. Mootummaa kana immoo karaa fedhe oofaa jiru
muummichi ministeera jechuudha. Namni inni aangootti kenne akkuma wayaa jijjiirata jechuudha inni aangoo. Akkuma wayaa keeyyatan shaati boruu bobbaateen galgala ofirraa baaftutti nama guyyaa irra jijjiiraa jira. Hammaan dura gaafa Birhaanuu Juulaa ajaja waraanaa ture namticha achi ture Adam Mahammed guyyumtaa aangoo irra darbe jechuudha. Lammaa Magarsaa guyyumtaa aangoo irra darbe jechuudha. Kaan warrooti isaaf ajajamuuf hin taane karra soda qabu akkasii guyyaa takkaan jeneraalota guuree dhabamsiise jechuudha. Isaaf pirezidaantii naannoo Amaaraa kan namni ofirraa beekuun nama jiraata jechuudha. Adeemsi kun sabaaf hin fuudhu, sablammootaaf hin fuudhu, uummata Itoophiyaatiif hin fuudhu. Kan namni beekuu qaba jechuudha. Adeemsi mootummaan deemaa jiru ha jeneraala guyyaa irra jijjiiran jeneraala Birhaanuu haga dubbisan mormee jedhani haga waraanni Tigraay baase jedhame duuf jiraachuu isaa namni itti dhiyeennaan beekee haasa isa takkas baasu hin jiru. Miidiyaa hunda irra guree jira akka inni tokko itti hin deemne akka inni qajeelcham tokkollee hin kennine godhee jira jechuudha. Adeemsi kun biyyatti tanaaf furmaata ta'uu hin danda'u Oromoo. Adeemsi kun biyyatti tana baasuu hin danda'u. Biyyi tana nutiin kee qubatu hundi waliin qabna. Biyyi waliin qabnu tana sababa mootummaa hamaatiin dhabuuf deemna jechuudha. Babbadaa'uuf deemti jechuudha biyyi tun. Kufuuf deemtu jechuudha. Diinagdeen duraan kuttee jirti. Shirri isiin deemtuun adeemsisii kan Tigraayis waraana ilmaan xixiqqoo hunda waraana itti xaxe ilmaan xixiqqayyoon waraan hidhataa jirtu kana jechuudha. Waraana ilmaan xixiqqayyoon hidhataa jirtu kana addunyaan balaaleffataa jirti. Addunyaanis hawwanni isiin irra balaaleffattu hin jirtu. Mirga nama dhiibaa jiru balaaleffachuu qabdi osoo kan hin ta'in. Osoo ijoollee xiqqoo waraan barsiise hin balaaleffanne haa humnaan biyya weeraraa jiru kana irratti dhaabbachuu qaban. Yaa Oromoo, ummati Oromoo akka Tigraay kana qabsaa'uu maaliif hin dandeenye? Ummati Oromoo akka Tigraayitti wal dhaga'uu maaliif hin dandeenye? Sabaaf sablammootii danaan tun wal dhaga'uu maaliif hin dandeenye? Tigraay wanni isiin ilmaan xixiqqayyoo hidhachiiftuuf maal yoo jettan namni hin beekne yoo jiraattan wanni isiin ilmaan xixiqqayyoo hidhachiiftuuf ni jirti. Ilmaan xixiqqayyoon tun wanni isiin namirra dhaaltu lafaaf qabeenya. Lafa hin qabdu qabeenya taatu mootummaan Itoophiyaa saamee fixee waan akka hin qabdu ilmoon tun heessa guddatti. Nami yoo du'e ilmoo wanni isiin abbarra dhaaltu lafaaf qabeenya dhaalti. Lafa qubattee gubbaa jirtu jechuudha. Namni lafa qubatee gubbaa jiru hin qabne bakki itti guddatu qaba. Kanaaf waraana naqaa jirti jechuudha. Lafaaf dhukkubaa jirti jechuudha. Sabaaf dhukkubaa jirti jechuudha. Sabi ati keessa dhalattu hin jiru yoo dhalattes lafa itti guddattu hin qabdu jechuu waan taateef Itoophiyaa keessa. Kana beekuu nama jiraata jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa biyya ammatti qawwee nama roobsuu malee wanta akka waan kan irra haja qabaataa hin jiru. Adeemsi kun ammoo kan itti deemaa jiru kun adeemsi biitaan balaa heebbuusu malee adeemsi biitaan balaa irra deebisuu hin dandeenye halkan takkalleef. Kan namni ofirraa beekuu nama jiraata jechuudha. Kan namni dur dhaabbachuu nama jiraata jechuudha. Qaamni akka Baacaa Dabalee jeneraala duraan biyyatti bulchaa jiru akka jeneraala akka Birhaanuu Juulaa bakka haawwan kaawanii jiran du'a taatu dhabamsiisanii jiran. Yoo ammoo lubbuun jiraattaates akka inni hin dubbanne godhanii jiran jechuudha. Waan nama ofiyyuu ifi bahu. Kanaaf ummati keenya sabaaf sablammootii bitan kee jirtu baanee falmachuu qabna. Birhaanuu Juulaa eessa jira? Hoogganaa waraana Itoophiyaa Itamajoor Soomiin bakka kam kute? Haasa takka kennaa hin jiru akka nama hangoo isa dhaalanii takkatti jaliyaatee mootummaa haasawaa haa jirtu maali? Huwwan gaafii namatti ta'u. Namni kunini
nam duraan sabaaf quuqamu dide hilmaan isaatis gochi isa sabni isa manidhaa keessa dararamaa jiru osoo hin hangoo guutuu qabu. Sabi isa manhidhaa keessa dararamaa jiru osoo du'eessis sabu fi bira uuman qabu jechuudha. Jaliyaateen hinni jala deemu taane hakkanas si madaalteetti hiilotan tilaalte si darbitti jechuu booda. Yaa Oromoo baca dabalee har'a diinaaf harkadhaa jirtu kun har'a Tigraay irra duula jette uummata Oromoo Tigraay irra duulchisaa jirtu kun hatis guyyaa tokko akkuma Adama Ahmediitiif biraan juulaate darbatamanitti si darbachuu deeman jechuudha. Kana beekuu sirri jiraata. Kana hunda xiinxaltee godhuu sirri jiraata jechuudha. Adeemsi biyyi tanaa hunka sirriitii miti. Adeemsi biyyi tunti deemtu ha sirriitii miti. Ha biyyi ammatti shirri inni barate shira itti nama haffanu ha itti nama hawwaalu. Tigree jal deemee waan bareef. Waraana warraatis ta'ee waan bareef. Muuxannoo itti qaba jechuudha. Muuxannoo inni itti qabu tun isas guyyaa tokko irra deebi'uuf akka deemtu isas guyyaa tokko lafaan dha'uuf akka deemtu ifa jechuu namuufu. Namni karaa tokko yoo deeme fuloo tokko yoo ba'u barbaadu fuloon tun duraan ni baasifti laaluun nama jiraata. Yoo asiin seena achiin keessa ni bawaa laallachuun nama jiraata jechuudha. Lool kan akkaataa itti seene beeka malee akkaataa itti keessa bahu hin beeku. Muummichi ministeeraa ofiin jedhu. Hakkitti seene beeka malee hakkitti keessa bahu hin beeku. Waraana dheengadda humnaan mo'atan humna bira ijaarratee amma Soomalee Dabuubiif Affaariif naannoo Oromiyaatiif bakka hunda Liyyuu Amaaraatiif bakka hunda waraan guree nama wajjin cabsaa jira. Itoophiyaan cabsaa jira Oromoo. Yaa sabaaf sablammooti Itoophiyaan cabsuun dhaabbachuu qaba. Sirni kun fuulduran nun baasu. Yoo har'a Ijipti lool kanatti seente, yoo har'a Suudaan lool kanatti seente, nuti nama wal jigganne namni hundi wal waraane dargaggeessi Itoophiyaan qabu hunda Tigraay irraa fixanne tokko hafira deemnuun hin qabu. Namni waa hedduu tokko yaaduu nama jiraata jechuudha. Biyyiti akka biyyi tanaatti lolaan saaxilamte hammaataa jirtu saatii amma kee jiru haa dhukkubuu koronaa lafa jiru kanatti hin jirtu jechuudha. Maal yoo jette waan mootummaan hamaan harkasi qabuuf wanni kun hundi godhamaa akka jirtu beekama jechuudha. Kanaaf ummati keenya sabaaf sablammootii yaadu wal jijjiirate waraan naannoo Tigraayitti deemaa jiru kana akka Tigraayin hin lolle dur dhaabbachuu qaban. Liyyuun naannoo Oromiyaa, liyyuun naannoo Amaaraa dur dhaabbachuu qaban. Har'a Tigraayiif deemanii boryoo ka Tigraay mo'atan taate maqaa habaa'oo shaneetiin uummata Oromoo tokkoof tokko uur keessatti dubbatu kana hunda calla gochuu deeman jechuudha. Ulfa wareeguuf deeman jechuudha. Waan duraanuu baratame. Kan irratti maraaf marii goone yaada keenya wal jijjiiranne qabsaa'uun nur jiraatan jechuu barbaada. Kanaaf yaada wal jijjiiranne marii barbaachisu hatattamaan godhu nur jiraatan jechuu barbaada Oromoo. Biyyi tana balaa irraa hambisuuf biyyi tana rakkina isin mudachuuf taa'u dur dhaabbachuuf sabaaf sablammootii biyyi tana kee jirtu wala taane yaada wal jijjiiranne marii keenya geggeessuu nur jiraata. Yoo sun taate qofa halagalla yoo sun taate qofa wallageettiin dhufti. Tigraayin war cabsaa jirru saba keenya. Tigraayin war cabsaa jirru Itoophiyaa. Amaarriin war cabsaa jirru Itoophiyaa. Oromiyaan war cabsaa jirru Itoophiyaa. Oromiyaan cabsuun Tigraayin cabsuun Itoophiyaan cabsuun dhaabbachuu qaba. Adeemsi kun fuulduran nu hin oofu. Adeemsi kun furmaata akkallee nuuf fiduu hin danda'u. Kana namni beekuu nama jiraata jechuudha. Kan namni dur dhaabbachuu qaba. Adeemsa akka sirrii hin taane namni yaada wal jijjiirate waan barbaachisu hundaan dur dhaabbachuu nama jiraatan jechuu barbaada. Shira haadireen mootummaa deemtuun shir mootummaan Abiyyi Ahmad deemuun
kun adeemsi kun khasirriitii miti khanu baasuu miti khafurmaat nuunfin biitaan biyyi lollaa godhe biitaan biyyi waraanaa godhe booda gaafa Tigraay irraa fixate yoo hamoowwate keessa ba'uu dandataate yoo keessa haba'uu dandataate eenyuuf deema yoo jettan lafti guyyaa harreen bal'aa beekuun nama jiraata jechuudha. Akka mammaassi Oromoo lafti guyyaa harreen bal'aa jedhan san lafti guyyaadha harreen bal'aa garam deeme yoo jenna kana xiinxallee beekuu qabna jechuudha. Kan dur dhaabbachuu qabna jechuudha. Waraani baay'inaan Eertiriyaa harka ramhee keeyyate naannoo Oromiyaatti ol bobbaasan san akka guddinni mirgichaa baa'uun calli ta'ee namoonni beeka jechuudha. Waraan san ammas hasum deebisuuf deeman jechuudha. Nuumatti tasoofuuf deeman jechuudha. Waraan Tigraayitti amma oofaa jiran kana yoo inni Tigraay irraa fixate hunda akka naannoo Oromiyaatti asoofan namoofuu ifa. Kun namni yaadatu miti jechuudha. Akka roobii waaqi roobuuf hojja deemtuu mansabaas dalilli rooba duumansa akka jedhan dalilli isa mul'ataa jira jechuudha. Osoo Tigraay lolaa jiran Walqaayitti Segede jechaa jiraniiti humna qaama baa'ootti badii raawwate poolisiin Oromiyaa uusite kan jedhus ni jira jechuudha. Shira mootummaan naannoon kun akka nagaa hin arganne barbaadanii akka biittan keessa nageenni hin dhumne akka mircaan hirdeebi'u hin jirre akka mircaan yookaan filannoo walabaa hin jirre akka humnaan biyyattii tan hukkaamsanii bulchuuf ganna 30 duraan jedhan san godhachuuf akka deemanitti mul'ataa jira jechuudha. Kun ammoo yoo kanaan deemte ganna 30 dhiisi ganna 17 kanaannoon Tigraay biitana bulchite biyyisiiseete akka feete keessatti bashannante sana ka'uu hin danda'u amma bakka saniinuu ba'uu hin danda'u. Namni hunda dura hajjecha nam doorsisuun qabu lubbuun nam doorsisuun qabu. Yoo siyaasa taate siyaasaan lubbuun nam doorsifti hin jirtu. Yakkii uummata Tigraay qofa irra duulaniif hin jiru jechuudha. Yoo nama fixu taate mangistuun sunan fixee jira haadha Minilikiitti sunan fixee jira sababni Tigraay qofa irra duulamuuf hin jiru. Yoo badii taate mootummaan duraan dabre hundi badii dalagee jira. Yoo yakka taate yakka san hasabsan kaffalchiisan taate ummati Tigraayitis ummati Amaaraatis yakka san irraa kaffaluu qaban jechuudha. Yoo ammoo maqaan tokko sabaaf sablammoota walirra kakaasu an sabaaf sablammoota walirra kakaasuuf hin jenne Oromoo an sabaaf Oromoo namaan irra duula hin jenne Amaaraan Tigraay irra duula hin jenne tanaan hin jenne yoo yaani badii dabarte mootummaan duraan dabre yoo balleesse yoo badii san kanam kaffalchiisan taate Amaariinis badii san kaffalchiisuu qaban jedhe malee yoo ammoo yakki namni tokkochi balleesse mootummaa duraan dabre namni kaffalchiisan taate yakki Tigraay qofa raawwataniif hin jiru. Miidiyaan shororkeessaan OMN yakki hoggantoota Oromoo irratti xiyyeeffataniif hin jiru. Lolli kun dhaabbata maraaf mariin biyyattii tana keessatti godhamu qabdi. Yoo ammoo sirna mootummaan dabranii badii ni dalaga yakki ni hojjate ni kaffalchiifna jedhan gaayisan namni biraatis baadachuu qaba jechuudha. Tigraay qofa baadachuu hin qabdu. Tigraay qofa namni hin fidne. Kun waan adeemsi biyyattii tana jijjiira waan dhaloota dhufullee walii yakkuuf deema jechuudha. Waan siyaasaa kana kan namni irra dhaabbachuu qaba. Siyaasa afaan qawweetiin nam doorsan. Siyaasa bololan gootiif jedhanii saamicha lafaatiif jedhanii Amaaraaf Oromoo waliin dhawan. Amaaraaf Tigraay waliin dhawan dhaabbachuu qaban. Lafa duraan namoota irra qubata qaba. Lafa duraan irra qubatan san namu qubachuu qaba malee sababa lafa da'oo godhatanii sababa olaantummaa seeraa da'oo godhatanii sababa humnaan nam cabsinaa da'oo godhatanii nama duuluun waan hin barbaachifne jechuudha. Hayyoota nama beeka nama jeneraalota nama dubbii namaa morme nama siyaasaan siin deeggariin dhabamsiisuun biyya tana keessatti waan baratame
karaa godhatamee itti deemuu jiru. Wanni kun dhaabbachuu qaba. Siyaasaan si deeggaruu dhabuuf mirga qaba namni kun. Abbaa fedhe deeggaruuf mirga qaba. Dhiibbuun hin barbaachisu, ajjeesuun hin barbaachisu, sodaachisuun hin barbaachisu, hangoo irraa fuudhuun hin barbaachisu. Mormate karaa nagayaatiin falmate argatu qaba malee afaan qawweetiin itti roorrisanii sodaachisanii akka Mararaa Guddinaatiif akka Daawit Ibsaa hooggantoota KFO'tiif abaa'ootaan sodaachisanii nam sodaachisuun waan hin barbaachifne jechuudha. Kun hundi dhaabbachuu qaba. Kanaaf sheer nu godhaa waliin nu gaggayaa. Uummati keenya namni duraanuu mootummaa keenyaaf mootummaa keessan jedhee hangoo nu qabate. Hangoo qabate tokkolleen kasab keenyaaf quuqamin jiru. Kasab keenya irra duulu malee kasab keenyaaf sagalee ta'u takkallee hin jiru jechuudha. Kun waan baratame, kun waan beekame. Kanaaf uummati keenya akka nama mootummaa keessa nama hin qabneetti akka nama ilmaan nama ficcisiisaa jiru malee namni ilmaan tante lubbuu isii oolchu hin jirreetti dhiiraaf dhalaan haane qabsaa'uu qabna jechuudha. Namni Oromoo ta'e bakka hundatti roorrifamaa jira. Keenyaatis siyaasa waliin naqanii itti roorrisaa jiran. Itoophiyaatis siyaasa waliin naqanii itti roorrisaa jiran. Bakka takkallee bakka itti ciimnu hin qabnu. Bakki itti dhallee ilmi guddifnu hin qabnu jechuu Oromoo akkaan keessatti. Yoo wal taane qofa, yoo tokko taane qofa, viidiyoo waan hogguu dura isaniif itti qayyoosan laaltanii akka uummati keenya hiraaruu jiru ni gartan. Hadhiitti osoo jirtuutti dhalaan nu kaasa jechaa jirtu. Bakka hundatti roorroon nu jala hin galle roorroo tana dur dhaabbanne hirra qabsoomne hirra wal mari'anne qabsoomnu sanin jechuu barbaada. Keenyaaf Itoophiyaalleen booranii yaani uummati tokko taane yaadeen wal jijjiiranne maqaa Oromummaa kanaan hakkin salphanne maqaa Oromummaa kana hojii irraa koolchinu Oromoon abbaa biyyaa akka ta'e akka namatti agarsiisu sanin jechuu barbaada. Osoo diin jaldeemne harkin dhoomneef osoo lafa namaa falmuu hin ta'in daangaa hankee falmachuu sirri jiraatu malee daangaa namaa falmuun sirri hin jiraatu jechuudha. Kanaaf sheer nu godhaa waliin nu gaggayaa. Qabsaa waan ni kufa qabsoon itti fufa nu faffacaasaa waliin nu gaggayaa.